Oromoodhaaf qophaa'ee jiru baay'ee ulfaataadha. Please yaada kana share walii godha. Miidiyaa gurguddaa irratti yeroon bahe nan dubbadhaa carraa akkasii yeroon argadhee ammatti garuu wanti harkaa qabu kanuma kanaan nu gargaara. Kunis akkuma argaarru Finfinnee to'achuudhaaf qabsoon godhamaaru gama Tigraayin baay'ee ulfaataa fi lafa jala waa meeqaan kan deemaa jirudha. Waan garii Oromoon arguu danda'a. Waan garii immoo arguu danda'a hin jiru. Warri TPLF waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo qabaachuu waliigaltee mallatteessuu nutti himaniiru. Waliigalteen kun maal irratti hundaa'a amman bal'aadhaa eessa gaa wanti jedhu gama Oromootiinis gama isaaniitiinis jechuun gama wabootiinis gama warra TDFiinis wanti gahaatti uummatatti himame hin jiru. Kun baay'ee yaaddoo qaba. Kun lafa jalatti maal qaba kan jedhu yoo gahaatti hubachuu hin dandeenye dhugaa jiru irratti cal jedhaniituma itti hirkachuun yookiin trust gochuun baay'ee ulfaataa ta'a. Kan irratti waanan jechuu barbaade dubbachuudhaaf kanan dhufe. Akka arginutti Oromoo wajjiniin hariiroo gaarii qabaachuu dubbataa jiru. Oromoo wajjiniin firooma qabnaa kana booda tarsiimoo qabsoo tolfannaa jechuun ni jira. Gama biraatiin immoo aktivistoota warra Tigraay irraa waan hubachaa jirru tokko firoomni kun Oromoo qofa wajjin otoo hin taane gama Amaaraatiinis akka qilleensa irratti odeeffamu kana otoo hin taane hariiroo cimaatu tolfamaa deemaa jira. Ilaali. Lolli ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmedii fi TPLF gidduutti deemaa jiru kun interpreteeshinii lama qaba yookaan hiikaa lamatu kennamaafii jira. Warri Amaaraa kaleessa Abiyyiin qabatanii yeroo fiigaa turan yeroo waliin gammachuu qabaachaa turan yeroo injifannoo gonfannee jechaa turan sanatti lolli kun lola keenya hundaa jechaa turan. Gaafa naannoon Amaaraa baay'een isaa cabee harka TPLF bu'u gaafa salphachaa deemanu lolli kun Abiyyi Ahmedii fi warra Tigraay gidduudha warra TPLF gidduudha malee uummata Amaaraa hin laallatu. Uummanni Amaaraadhaa uummata Tigraay wajjiniin akka wal lolee wal cabsu barbaadamaa jira. Kana kan godhaaru Abiyyi naareetiivii jedhu qabatanii suuta as bahuu barbaadaa jiran. Keessaa harka dhiqachuu isaaniiti. Yakka uummata Tigraay irratti raawwatan kana nu keessaan qabnu Abiyyi Ahmedtuu waraana kana hoogganaa ture malee nuti akka hawaasa Amaaraatti keessaa hin qabnu waan jedhu tokkoof of qopheessaa jiran. Lakkuma TPLF Finfinneetti dhiyaachaa dhufuun nuti uummata Tigraay wajjiniin TPLF wajjinis duruu nagaa turre Abiyyi erga dhufee wal dhabne Abiyyiitu dhufee walitti nu naqee jechuuf deemu jechuudha. Gaafa Tigraay Finfinnee cabsee seene wanni isaan jechuu deeman maanni warra Amaaraa jechuudha. Hubadhaa dubbii kana sirriitti na hubadhaa warri dhagaartanu. Nama xiqqoo jiraas keessa hangumti jirtan kun na hubadhaa warri booda dhuftanii dhaggeeffattanullee hubadhaa dubbii kana waliin gahaa. Wanni amma baafteen keenya yoo injifanne jedhu ilaalcha warra Amaaraan dura isinitti himaa booda kan Tigraayitti isinii dhufee achi booda nu hoo maal fakkaanna kan jedhu sadan kana xiinxalla jechuudha. Amma waa'ee warra Amaaraa irra jira. Lola kana yoo injifanne injifannoon keenya jennee Abiyyiin saamna. Abiyyi dantaa keenyaaf dhaabbatee wajjin harka dhahuu dandeenya. Yoo lola kana Tigraay mootamne garuu Abiyyiin of keessaa dhiinnee baafnee lolichi lola Abiyyiif Tigraay gidduutti malee lola uummata Amaaraa laallatu miti kan jedhuun hariiroo keenyaa fi hariiroo Tigraay jabeeffannee isaan erga humnaan cabsanii seenanii booda ammas hafuura keenya hafuura firoomaatti deeffannee Abiyyii fi warra Oromoo rukunnaa kan jedhutu gama Amaaraatiin naareetiivii akkasiitu deemaa jira. Kuni haqa hadhooftuudha fudhadhaa. Dubbiin akka qilleensa irratti afarfamaa jiru kana qofa miti. Waanan argeen isinitti himaa jira jechuudha. Waan gama aktivistoota Tigraayiin deemaa jirus, waan gama warra Amaaraatiin deemaa jirus, waa hedduu argallaalee boodan isinitti himaa jira waan kana. Boor garuu ifa baha. Yoo lola kana injifatan garuu maaltu ta'uu deema? Isaan abbaa injifannoo ta'anii Oromoon immoo Tigraay ከተሸነፈ በኋላ እዳው ገብስ ነው ሰጀደሙ ሰነ ta'uu deema jechuudha. Inni galee yoo lolicha mo'ataman
Abiyyiin hudduu dhiitaniiti of keessaa baasanii isa qofa yakkamaa godhanii isaaf OPDO qofa yakkamaa godhaniiti ofii nagaadhaan uummata Tigraayitti araaramuu deemu. Maal jetti naan jedha. Jechuun guutuutti yoo ta'u baate illee irra caalaan Amaaraa kana fudhata. Waan takka shakkinaa kana. Kana bara 1991 gaafa warri TPLF cabsee seenu dura dhaabbataa ture Amaarri jechuudha. Tokkummaan Itoophiyaadhaa diigame maalii hoyi jedhanii wacaa turan. Diyaaspooraa xiqqoorraa kan hafe warri biyya keessa jiru hundi harka rukutaniiti sirna sanarraa fayyadamoo ta'an. 1991-92 hanga adda bilisummaa Oromoo chaartara keessa turetti dhuguma waan dhiibaman waan moggaattafan fakkaatanii turan. Booda gaafa abaawoon chaartara keessaa dhiitamee bahu olola maqaballeessii abaawoo irratti geggeeffamaa ture ni yaadattani kan baddannoofaa fi kan arba guugguufaa. Kun yeroo abaawoo irratti hojjetamee abaawoo xiqqeessuudhaaf sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf yeroo duulli jalqabamu 93-4 kana jechuudha. Humni Amaaraa akka jirutti TPLF wajjiniin dhaabbate. Yaadeeg wajjiniin dhaabbate. Seenaan irraanfatina. Kana onnan isinitti muke. Seenaa kaleessaati kun inni irraanfatina. Boris waan deebi'een dhufneef hin qabu jechuudha. Yoo cabde yoo humna dhabde akkanuma si godhuu deemu. Yoo humna qabaatte qofa kabajamta sodaatamta jechuudha. Kanaafuu kanatu deemaa jira ammas ayyaana laallachaa jira humni Amaaraa. Akkamas sobee qilleensarraa lafa dhiitu kanan seena. Akkam goonee Abiyyii nyaachifnee TPL maal ishiin OPDO nyaachifnee ofii keenyaa TPL biratti fudhatama arganna kan jedhutu gama Amaaraatiin deemaa jira. Kanaafuu wanti kana murteessu yoo lolicha mootan akkuma amma qilleensarraa wacaa jiran kanatti deemu. Yoo kun immoo waan fakkaataa jiru miti jechuudha. Kanaafuu wanti fakkaataaru TPLF injifannoodhaan as bahaa dhufaa jiraachuudha. Kana keessatti hariiroon waboo wajjiniin qabu cabee hariiroo Amaaraa wajjiniin qabu deebisuudhaaf lafa jala waa hedduutu hojjeta Amaaraa kana jechuudha. Waboo qofatu hin taane OPDO mataan seenaa gaamba'uuf hin deemtu jechuudha kana keessatti. OPDO shinaatti garaa wanta argitee kun akkuma barbaadde garaa ishee jijjiiratti tokkeetta si tokkorraa luqqiftee tokkotti suuqatti rakkoon qabdu. Garuu OPDOon warri fayyaaleeyyiin immoo jira beeke warri dhugumatti waan amma bara kana Abiy Ahmed Oromoonni aangoo qabatee masaraa jiru itti fakkaatee akka looniitti yaa'aa jiru jira jechuudha. Jarri akkasii amma nyaatamuuf deemu shakkiin qabu jechuudha. Jarri akkasii Oromoo birattis tufameera. Gama Amaaraatiinis warra ibiddatti darbatamee ofii nagaa ittiin bahanudha jechuudha jarri kun. OPDO harka OPDOtiin ibidda qabatanii ofii Tigraayitti araaramuudha deemaa jiru jechuudha. Ni fagadu. OPDOon baay'ee waan kana beeku natti hin fakkaatu. Ammallee akkuma looniitti yaa'aa jiran jechuudha. Akka Oromootti akka hubannuuf malee OPDO gorsuudhaaf onni hin qabu. OPDOon anaaf diina guddaadha. Warra dhiigaati nuti. Kun kana gama Amaaraatiin wanti jiru. Gama warra Tigraayinoo maaltu jira waan jedhuun immoo itti dhufa. Gama isaaniitiinis exactly waan kanaan wal fakkaatutu jira. Qilleensa irratti kan nu lolaa jiru mootummaa Abiyyii fi humna faannoo Amaaraatii, milishaa Amaaraatii yeroo jedhanu irra deddeebitanii dhageessaniitu ta'a. Dhugaa qilleensa irratti kan deemaa jiru kana. Harka lafa jalaatiin garuu maaltu deemaara kan jedhu ilaala. Yeroo hundumaa qilleensaa qofatu hin taane isa lafa jalaatiin nuti kan xiyyeeffannoo kennuu ofii qabnu. Amma lafoota to'atanii jiran adda addaa gara Walloo kana keessaa ibin Gondar kibbaa waan akkanaa kana keessatti maaltu mul'ataara. Hawaasa Amaaraa yeroo jaaran maal godhaa jiru? Abiyyittu ibiddatti isiniif oofa malee nuyi dantaa keenya tikfannee nagaan waliin jiraachuu dandeenya. Nuti bulguu miti. Juuntaa yeroo jedhanu akka bulguutti akka bineensaatti nun laalinaa. Kana kan godhaaru Abiy Ahmediif bulchiinsa isaati malee ummanni Amaaraa waan akka hin beektan cal jettanii jala oofa maartanii. Kan jedhutti itti himamaa jechuudha. Kun yeroo itti himamu hawaasa Amaaraa keessaa warri fudhataa jiru baay'eedha jechuudha. Irra hedduun isaanii yaada kanaan amanaa jiran yaada kanatti jechuudha. Dhugaadha jedhanii. Hanguma humni TPLF jabaataa dhufuun hanguma Finfinneetti siqaa deemuun hawaasni Amaaraa kun harka dha'uufi jalqaba jechuudha. Fudhachuuf deema sirna haaraa dhufu jechuudha. Eenyu kophaa'uu deemaara? Si jechuudha Oromoodha. Kana beekuu qabda. Dhuguma sitti hin fakkaatin. Waba wajjiniin alayaansiin uumamee maal yeroo jedhamu kana isuma qofa qabatanii akka farda gaarii gugum jedhaa sanuma jala qofa horyaatan dubbii kana dhaabbadhaatiin xala. Kun jira.
Gama warra TPLFinis nuti ummata Amaaraarraa rakkoo hin qabnu. Even al tokko miidiyaa irratti dubbachaa jiru amma. Nuti ummata Amaaraa wajjin rakkoo hin qabnu. Rakkoon keenya sirna Abiy Ahmed wajjin qofaa jechaa jiran. Maal jechuudha? Kaleessa akkas ture lolli kun. Nuti Oromoon maal jechaa turre? Lolli kun lola naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay gidduuti. Lola warra ristii deeffannaadhaaf lolu naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduuti. Oromoon laallatu innitti Oromoorraa hambisaa ol baane jechuudha. Lola sana Oromoo hin dhaqiinsi laallatu jechaa baane ammas jechaatuma jirra jechuudha. Dhugaadhafi. Garuu amma yeroo poolitikaa bira gahamu yeroo aangootti dhiyaatamaa dhufamu maal jedhamaa jira? Gama TPLFinis jechuudha. Lolichi lola sirna Abiy Ahmed wajjiniiti malee lola ummata Amaaraa yookiin immoo hawaasa Amaaraa laallatu miti. Kan jedhu naareetiiviin akkasii tolfamaa dhufaa jira. Maal jechuudha isa jedhu gaas keessatti hubadha. Sirna Abiy Ahmed jechuun sirna ummata Oromoo bakka bu'u miti. Kun ifaadha ni beekan. Akkuma Oromoon of beeku isaanis ni beekan. Akkuma Oromoon sirna Abiy ofirraa tufee ittiin ajjeefamaa jiru, ittiin hidhamaa jiru kana tolcha ni beeku jechuudha. Garuu aangoo siyaasaaf jecha ummata Amaaraas waa amansiisuu qabu beektu. Amma dheengadda wal ta'iinsa jedhamee DC'tti mallatteeffamee jedhamu sana dhugaan seenaa. Doesn't work alone. Kophaa isaa waa'ee Itoophiyaa wanti sun amma bakka bu'ee milkaa jedhanii yaaduun rakkisaa. Sababni isaa maalni jaallatamee jibbame hawaasni Amaaraa Itoophiyaa keessatti Oromoo xaanee uummata wayyaba. Kana haaluu hin dandeenyu. Walta'iinsa sana keessa ni jira paartiin Amaaraa wayii argitaniittu hin jiru. Kanaafuu waan tarii suphanii fidanii geessanii nama amaawwanni paartii Amaaraa wayii tolchaniitti dabalullee ta'a malee oduma milkaa'ee jechuudha bifa sanaan. Wanti ittiin diraamaadha. Diraamaadha. Malee warra amma achi jiran sana hunda akka poolitikaatti political correctness itti amaanu wajjin hojjennaa jedhu warri Tigraay. Garuu realitii ground irra jiru lafarra jiru Itoophiyaa keessaa immoo yoo laalle uummata Amaaraa amma nagahu wanni represent godhu wayii tokko walta'iinsa sana keessa jiraachuu qaba sana tolchaafii jiru ta'uu danda'a warri Amaara keessaa sanaaf of qopheesse baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jaallatamee jibbamee warri TPLF hariiroo uummata Amaaraa wajjiniin qabanu tolfachuun isaanii dirqama. Yoo poolitikaa Itoophiyaa keessatti roolii guddaa taphachuu barbaadan hawaasa Amaaraa wajjiniin akkam deemamaa jiru kanatti lola qofaan hin deeman. Sanammoo araarsuudhaaf maalitti fayyadamuudha dubbiin. Waan amma kana hadhaa'ee dhufee as ga'e kana araarsuudhaaf maalitti fayyadamu beektu? OPDO akka qoraan ibiddaatti fayyadamu jechuudha. OPDO qofatu hin taane walumaa galatti dantaan Oromoo as keessatti akka qoraan ibiddaatti shidamuuf deema jechuudha. Maal akkamitti? Abiy Ahmed Oromoo keessaa bahe jaallannee jibbine jechuudha. Diina inni hin qabne. Diina hama Oromoo hunda caalaa Oromoo diinoomfate yoo ta'e illee jaallannee jibbinee garuu Oromiyaa keessaa biqile waan ta'eef namoonni inni akka Oromootti muudee sirna sana keessaa qabu hundi immeejii Oromootiin ibsamuuf deemu jechuudha bor. Mootummaa Oromootu buqqa'e jedhamuuf deema jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootii miti. Mootummaa eenyunuu caalaa Oromoo diinoomfate malee eenyunuu caalaa Oromoo lafarraa xaragaa jiru malee mootummaa hamma dur TPLF Oromoo miite caalaa Oromoo miidhaa jiru malee duris OPDO TPLF wajjin miidhaa bahan jechuudha. Amma immoo sana daran kan miidhaa jirudha malee waan Oromoo represent godhe maqaa Oromootiin sekoondii tokkoof waamamuu danda'u miti sirni Abiy Ahmed. Garuu hariiroo Amaaraatiif Tigraay tolchuuf jecha naareetiivii akkasitti uumamuuf dirqama ta'a jechuudha. Sirni kun sirna Oromooti. Oromooti bakka aangoo baay'ee ture. Jaallanne jibbine egaa maal Oromoo OPDO Oromoof diina gurguddaa ta'uudhaan beeknu kanatti aangoo irra jira jechuudha. Kanaaf gaafa aangootti dhiyaatan isaaniin Oromoo godhanii dubbachuuf deemu. Amma qabsoon Oromoo as keessatti maalni kiyyoo akkamii akka seenee jiru hubadhaadhaaf kana hunda dhufe jechuudha. Amma naareetiivii gama Amaaraatiin tolfamaa jiru, gama Tigraayiin tolfamaa jiru, akka inni itti wal fudhachaa deemaa jiru. Hanguma injifannoon as dhiyaachaa deemuun akka inni itti wal fudhachaa deemaa jiru. Erga laallee booda nu hoo eessa jirraa? Hiriirri keenya bakka kam jira kan jedhutti dhufnaa jechuudha. Akkuma beeknu qabsoon keenya yeroo ammaa kana kan ittiin bakka bu'ee jiru, kan abdatamee jiru rabbii gaditti waraana bilisummaa Oromooti.
Waraanni bilisummaa Oromoo immoo warra TPLF wajjiniin tumsa jaarradheeraa jechaa ture. Jechaas jira. Tumsa kana garuu uummata Oromoof ifan goone gaatti. Kun balaas qaba, faayidaas qaba. Faayidaan isaa tumsa akkasii iccitii irratti hundaa'a waan ta'eef iccitii isaa isaantu beeka. Iccitii sana qabachuun isaanii waan gaarii. Haa ta'u malee balaa bor dhufuu deemu hambisuudhaaf garuu qabiyyeen walta'iinsa sanaa sun maali kan jedhu yoo xiqqaate mooraa qabsoo Oromoo keessatti qaamni beekuu qabu jira. Yoo akka amma deemaa jiru kanatti wanti hundi dhokkatee deema ta'ee fi wana nama gama Amaaraaf gama Tigraayin kana deemaa jira lafa jala siniin jedhu kun dhugoomee waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa ittiin TPLFin aangoo qabsiisan qofa ta'uuf deemaa jechuudha. That is dangerous. Kana akkam waa hundumaa ukkaamsinee baasa gara deemnu kanatti qofa deemna taanaan wanti jarrittiin as ba'aa jiranu baay'ee hamaadha. Jaallatamee jibbamee TPLFin kan aangoorraa buqqise qabsoo Oromooti. Kana namni irraanfate jira waggaa 3 dura bar fagoo miti. Qabsoo Oromootu Finfinnee irraa isaan baase. Qabsoo Oromootu gaafatama guddaa aangoo biyyattii irratti qabanurraa buqqisee baasee Tigraayitti galchee achitti ammoo jarri Amaaraa fi Abiy Ahmeditti duulanii cabsanii holqatti galchanii jajjaboo isaanii meeqarraa ajjeesanii haaloo ammana hin jenne garaa kaayyatan isaan godhan jechuudha. Haaloon sun Oromoo irraa dhufa. Jalqaba shakkii tokko hin qabu. Kan irratti waan jarri ifa bahee dubbate dhageenyan cal jettanii nama amanina. Gama TPLFin amma ifatti Oromoo kaleessa imaammata dogoggoraa irratti geggeessaa turreef rakkoon kun nutti dhufeedhanii ifa bahanii akka hooggansa TPLFitti yeroo itti dubbatan dhageessaniittu namni dhageessan yoo jiraattan naa qooda. Hin dhageenye. Baay'een itti dhiyaadha afaan isaanii nan beekaa hin dhageenye kanarratti. Akka godhanullee hanga dhiibuutti faa namoonni tokko tokko godhaa yaalaa turan jechuudha. No, akkasitti dubbachuun barbaanne jirri. Poolitikaadhaaf ni jedhu waa tokko tokko. Isaan keessaa namni jedhu jira, namni hin jenne jira. Namni jedhu jira, namni hin jenne jira. Kan adda baasaa beeka. Hunda jedha akka hooggansaatti imaammata wal fakkaataa yookiin immoo waan kaleessaa dogoggora ture kan jedhu konvinsi wal godhaniiti deemaaran jettanii hin gowwoomfamina. Kanaaf TPLFin abdachuun daangaa qabaachuu qaba. Wanni abdatan nuti hin jiru garuu waliin hojjechuudhaaf akka Amaarri lafa dhiitaa jiru kanatti jarri kun tumsa nuuf ta'u jenneeti yaanna. Hundinuyyuu security mataa ofiitiif jecha tumsa barbaada. Iddoo akkasitti tumsa waliif ta'uu dandeenya ni jenna garuu daangaa qaba. Utubaa manaa hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qaba kan jedhamu sun iddoo kanatti hojjeta jechuudha. TPLF wajjiniin amma deemuu dandeenyu qabna hamma shakkinu qabna. Maaliif madaa baay'ee qabna kaleessa waan ta'eef. Jarris akka isaan madeessinee jirru beekan waan ta'eef. Sanarratti hooggansi gama Oromootiif hooggansi gama TPLF officially iccitiidhaan lafa jala waa jedhanu kanaa miti. Officially ifaan ifatti walitti bahanii dhufanii wal dura taa'anii siyaasaa darbe irratti herrega yerootti godhan hin argine dhageenya. Kan barbaachisu immoo kana. Dhugumatti Oromoof hawaasa qabsoo Oromootiif hawaasa qabsoo Tigraay gidduutti tumsi dhugaa ta'e amansiisaa ta'e akka dhufu yoo barbaadame hooggansa siyaasaa gama Oromoo jiruu fi kan uummanni Oromootti amanu hooggansa siyaasaa gama isaaniitiin jirutu walitti dhufee officially dubbatee kaleessa kun dogoggora ture. Isinis kana balleessitanii turtan. Nus kana balleessinee turre. Kan jedhu irratti dibeet godhamee waliigaltee namni ta'e yoo jiraate we trust that. Kanatti ni amanna yoo jiraate jechuudha. Amma wanni waraanni bilisummaa Oromoo jira kana wajjin hin godhe maal fakkaata kan jedhu an akka mataa kootiitti hin beeku. Hin beeku jedhee dubbachuun koo shakkiin koo kun immoo dubbii tolcha malee dubbiin balleessu. Trust me. Ijoolleen waraana bilisummaa Oromoo deeggartan waan kana akka negatiiviitti fudhachuu dandeessu ta'a. No! Gadi fageessaa ilaalaa dubbicha. Isin caalaa namni qabsoo Oromootti madaa'e hin jiruuti. Bor yoo qabsoon kun ammas deebi'ee nyaatame nu warra lafa qabbanaa jirru yookiin uummata
akka tifoozootti cal jedhee taa'ee hojii dhabees ilaalaa jiru caalaa kan itti miidhamaa jiru isin waan ta'eef gara wanta ittiin kun itti bahartu nu caalaa suspicious taatanii hordofuu qabdan jechuudha. Kanaafuu negatiivili hin fudhatinaa warri yaada koo kana maaliif wal mareen sun ibsamuu dide kan jedhu maa dubbatta warri jettanii jiraattan jechuudha. Kan dubbatamuu qabu jira, kan ibsamuu hin qabne jira. Kana immoo innis gahaa miti. Akka adda bilisummaa Oromootti act gochuu qaba waraanni bilisummaa Oromoos baay'ee. Adda bilisummaa Oromoo caasaan isaa hagi tokko hooggansiisaa haa hidhamu malee inni kaan inuma function godhaa jira ammayyuu caasaan daayaspooraa inuma jira. Warri kaleessas qabsoo sana keessatti qooda hoogganummaa kennaa jiru numa jira arras jechuudha. Yoo xiqqaate karaa jira ala jiru karaa daayaspooraa jiru kanaan adda bilisummaa Oromoo waba wajjiniin tokkummaa cimaa qabaachuu danda'u qaba. Keessumattuu hojii siyaasaa akkanaa irratti keessumattuu amala TPLF warra beeku qabsoo Oromoo keessatti warra ilkaan cabsate warra rifeensa lama biqilche fayyadamuu danda'u qabu waraanni bilisummaa Oromoo. Maaliif muuxannoo darbe keessatti waa hedduu beeku. Akkuma gantoonni baay'atan Oromoo keessatti namoonni kaayyoo irratti cichanii hanga lubbuutti deemaa turaniif jiranis hedduudha jechuudha. Waan ta'eef warra nama gane hoggana keessaa warra qabsoo kana ganee biltsiginnaatti gale qofa laaltanii qabsaa'onni gameeyyiin faayidaan qabdu jettanii concluding godhina. Please. Ammallee warra jireenya isaaniitti qisaasaaranu baay'ee jiru waan ta'eef isaaniin gorfamaa. Isaan wajjin mari'adhaa. Muuxannoo TPLF wajjin diil gochuu irratti isaantu qaba waan ta'eef wajjin mari'adhaa waa'ee kanaa jechuudha. Odoo dubbiin kun booda kiyyoo hamaa keessa nuun galchin dura ammarraa akka dubbannuuf mata duree kana ajandaa godhaa jira jechuudha. Kanaaf TPLF yoo dhufe OPDO akka barbaadetti uummachuu danda'a. Fedhu warruma tortoraa dur guddisee naan booda isaan gananii dhaqanii nafxanyaatti galan sana deebisee dhukkeerraa haxaahee fayyadamuu danda'a. Hin gowwoomina. Yes maanii qofa barbaada jirri. Nama yes harka dha'uuf kana godhinnaan akka harree dhiitamee alangaadhaan garafamee hojjetu jara akkasii barbaadu. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin bifa kanaan akka hojjechuu hin dandeenye nan beeka. Kanaaf maalni ree furmaanni keenya kan jedhuunan dubbii kiyya xumura. Tapha aktoroonni gurguddaan Itoophiyaa keessa jiran sadan yeroo hunda taphatanu kana keessatti who are these actors? Who are them? Amaarri, Oromoon, Tigraay. Saboonni kun sadan aktara politikaa Itoophiyaa keessatti beekamoodha. Aktaroota kana sadantu yeroo hundumaa politikaa biyya sanaa murteessa jechuun danda'ama. Kana keessatti amma prisoners dilamaa kan jedhamu jira theory political science keessa jechuudha. Wanni prisoners dilamaa jedhamu kuni tapha siyaasaa wal shakkiidhaan guutame keessatti eenyunu harka dhibba eenyunu trust hin godhu. Oromoon harka dhibba Amaara trust hin godhu. Oromoon harka dhibba Tigraayin trust hin godhu. Tigraay harka dhibba Amaara yookiin harka dhibba Oromoo trust hin godhu. Amaarris akkuma kana harka dhibba Tigraayin yookiin harka dhibba Oromoo trust hin godhu. Maaliif? Olaantummaa isa tokkoo fiduuf olaantummaa warra kaan lamaanii gad cabsuu barbaachisa waan ta'eef. Hanga ammaatti politikaa biyya sanaa keessatti walqixxummaa keenyaan deemna jedhamee yeroo itti milkaa'amee socho'ame hin jiru. Isa tokkotu isa kaan cabsuuf deemaa ture. Especially jari lamaan Oromoon illee carraa sana hin arganne baay'ee. Ofiif aktara sadan keessaa tokko jedhama malee hanga ammaa carraan Oromoon qabu carraa ergamtummaa bira hin darbine. That is the position of Oromo in Ethiopian politics. Amaarri olaantummaa isaa waggaa dhibbaa ol ooffatee achi TPLF waggaa 27 intervene godhee achi amma waggaa sadan darbe kan immoo ol kaafatee jechuudha Amaarri. Again TPLF olaantummaan Tigraay akka dhufuuf yoo ta'uu baatillee amma ammaatti waan dubbatan akkas jennaan hin dhageenye garuu olaantummaan Amaaraa akka cabuuf waggaa tokkoon kana keessa hojii jabaa hojjetaniiru. Wareegama jabaa kafalaniiru. Qabsoo ulfaataa addunyaan dinqisiifataa jirtu godhaniiru.
tumsa alaayis qaban. Tumsa alaa dhufu kun maalirraa dhufa baay'isa wayi. Firooma addaa qabaatanii miti warri Tigraay faranjoota wajjiniin. Garuu waggaa 27 bulchan sana keessatti Itoophiyaa amma tokko development misooma akka wayyaa ta'e wayii akka argattu godhaniiru kun naalamu. Plus federaalizimii sabummaa irratti hundaa'e kanaan uummata Itoophiyaa bulchuun hin danda'ama, tokkummaa Itoophiyaa eeganii deemuun hin danda'ama kan jedhu addunyaa convince godhaniiru. Kanaaf jecha hawaasni addunyaa kan isaantu irra wayyaadha warra jiru keessaa jedhee kan isaaniin aangootti fiduu barbaadu kanaaf jechuudha. Oromoon carraa kanaa hin arganne, carraa ittiin dandeettii isaa proof godhu hin arganne. Abiyyi Ahmad Oromoo represent gochuu hin danda'u. Ilaala malaa badiin miidhaan Oromoo irra dhufe guddaan tokko isa kana beekaa. Akka waan Oromoon biyya sana bulchuu hin dandeenye yaalii godhee waggaa 3 cabaa jiru tokkotti warra hubatutu jira hawaasa addunyaa keessaa. Dubbiin akkasii miti. Abiyyi Ahmadiin Oromoon fileechiin keenya. Ilma TPLF Abiyyi Ahmad. Ilma TPLF kan sammuudhaan garuu minilikummaadhaan yaadu jechuudha. Ilaalcha lamaan kana keessaa bahe. Safuu Oromoo, identitii Oromoo, kaayyoo qabsoo Oromoo, gootan waggaa 100 waggaa meeqatamas kufaa dhufan keessaa miti kan inni dhalate jechuudha. Naareetiifiif kaayyoo sana qabatee miti kan inni dhaqee barcuma sanarra taa'e. Kanaafuu siyaasaa Oromoo representing godhu, mooraa siyaasaa Oromoo nama represent godhu miti Abiyyi Ahmad. Isa kana addunyaa amansiisuun hojii keenya, sichi hojii guddaan nu gaafata jechuudha. Kanaaf Oromoon carraa Itoophiyaa bulchuu hin arganne, warri Amaaraa argateera, warri TPLF Tigraay argateera. Olaantummaa wali ankoo caala kan koon caalaa irratti wal cafaqanii kana keessatti Oromoon qooda ergamtummaa taphataa jira. Ishiin akka OPDO kun kaleessa TPLF ergamaa baate, har'a immoo Amaaraaf ergamaati. Oromoo ergamtummaadhaan immeejii Oromoo ergamtummaadhaan gadi dhaabaa jirti jechuudha. Kana dinna nuti. Oromoon of ta'ee kaayyoo mataa ofii qabatee Itoophiyaa akka itti bulchanu akka shaakaluuf opportunity isaa hin arganne. Hin arganne. Kanaaf Oromoon biyya bulchuu hin danda'u nuun jechuuf deemu jedhee Abiyyi yeroo baay'eetti hin taphatu sana ani Oromoo keessaan bahee qabsoo Oromoon bakka bu'a waan ta'eef yoo ani kufe Oromoonis na wajjiniin kufa.